Lakkoofsa birraan dubbisa. Erga booruun baqaqee immoo Yesuus qarqara bishaanii dhaabbatee ture. Bartoonni garuu Yesuus ta'uu isaan hubanne. Erga booruun baqaqee warra qurxummii qabu biratti lafa baree jechuun akka afaan keenyaatti aduu dhiyeechuudha. Maaliif yoo jettan akkuma isin beektan durmas taayitiin turu fi warri bara durii jiraachaa ture warra durii jirtu ni warri durii jiraachaa ture ni utumas taayitiin dhufin bishaan keessatti fuula ilaallachaa ture. Warra akkasii jirtu bara nuyi galan warri laddan utumas taayitiin jiraatini bishaan keessatti fuula keenya ilaallachaa ture. Bishaan keessatti ilaallanne namni takka corroo qabaa bishaan keessatti fuula ilaallattanii beektan. Namni ilaallatee beektan. Isaanii dhaggeeffatan. Jiramni waan isin gaafatu naa deebisa maaliif isin rakkisooti. Namni takka corroo yookaan bishaan keessatti fuula ilaallattanii beektan. Namoota durii jiru jechuudha tokko. Ilaallanna. Keessatti ilaallannaa gaaddidduun jira. Warri qurxummii qaban galgala sa'aatii 12 booddee dhaqanii hamma ganama sa'aatii 12 gidduutti duwwaatti qurxummii qabu. Maaliif yoo jettan bishaan keessa gaafa qurxummii qabuudhaaf gadi ilaalan gaaddidduun isaanii nama kunoo gaaddidduun koo jiru. Bishaan keessa gaafa isaan qurxummii qabuudha kan gaaddidduun isaanii bishaan keessatti waan mul'atuuf qurxummii jalaa baqatti. Kanaaf yeroo itti gaaddidduun hin mul'anne guyyaa moo galgala gaaddidduun hin mul'atu. Kanaaf bartoonni galgala sa'aatii 12 kaanii amma bor sa'aatii 12 maal qabu? Qurxummii qabu. Warra qurxummii qabu biratti booruu baqaqe sa'aatii 10tti 11tti deemee naan hin baree jechuudha moo hin jechuudha isaaniif. Inni jechuudha maaliif hojii hojjechuu hin danda'amu. Akkuma nuyi hojii gaafa utuu hojjennu sa'aatiin 12 11 gaafa ta'u wayyootuu qabaa kana baasni galaaga. Utuu kana fixni galaaga akkuma nuyi jennu sa'aatiin 11 12 gaafa ta'u warra qurxummii qabu biratti wayyootuu qurxummii qabin galaaga. Nutti bareedaa jedhanii yaaddu. Kanaaf bartootatti erga booruun baqaqee inni jedhu kun erga yeroon itti qurxummii qabatan darbee jechuudhaaf amiraadha. Maaliif qurxummii kan qaban yoom isin jedhe? Galgala yeroon isin jedhe. Yeroo dhumetti kan namaa dhufu inni gooftaadha. Phexrosaan galgala sa'aatii 12 jalqabanii hamma sa'aatii 1tti mokkoranii homtuu jiru. Ishigaan qaban nooyidha. Sa'aatii 1 kaanii hamma halkan keessa sa'aatii 2tti mokkoran jira. Hin jiru naame. Jira asirratti qixxalaatu dubbadha. Jira moo hin jiru? Hin jiru. Sa'aatii 2 amma 3tti waan waaqayyo godhu hin beeknu darbatan fidan jira. 3 duwwaa ta'e goolii taphisaan gidduutti gaggeeffamaa jira. Sa'aatii 4 amma 5 gidduutti kiyyoo darbatanii fidan duwwaa ta'e meeqa duwwaa 5 duwwaa. 6 ta'e kiyyoo darbatan hin jiru meeqa ta'e 6 duwwaadhaan galuuf 6 gooliin itti gale. 7 ta'e hin mokkoran hin jiru. 8 ta'e xinnoo gaafa lafi deemu wayyoo harka duwwaa galuuf ennaa jedhe. 9 ta'e 9 duwwaa. 10 ta'e 10 duwwaa jira. Ameerika keessa godhiti hin jiru jedhame. Sibiraas sadhabame Yesuus beekaan jedhe. 9 duwwaa hin jiru. Sa'aatii 10 ta'e inti harka duwwaa nu salbisuu fedhaa jedhe. Si salbisuun miti dhufuuf bira. 10 ta'e hin jiru. 11 taanaan bakka. Ijoolleen akkasitti jirti. Nu afaan bulee hin jirra. Hin salphanne. Sa'aatii 12 taanaan bakka. Nu salbisuu barbaade waan ta'eef utuun dhufa ta'e torbatti dhufa. Utuun dhufa ta'e jaatti dhufa. Utuun dhufa ta'e shanitti amma boruma kakira waan ta'e jireetu ndaa'u Phexros achi ba'e maal shamisiidhaa maal godhe ofirraa maal ta'e waan ta'e yeroo darbeera dhumeera kana booddee homtuun jira jedhamee yaadamu. Kan galgala yeroo gaaddidduun hin mul'anne dhabame guyyaa yeroo gaaddidduun mul'atu dhufa. Bakka nu raawwateera. Waaqayyo dhimma keenya ilaaluu dhiiseera. Duwwummaan keenya gooftaatti mul'achuu dideera. Afaan buletuun baafatiin halkan guutuu agaguura jiraachuun keenya gooftaatti mul'achuu dideera. Inni ijoolleen keenya manaa boossu gooftaatti mul'achuu dideera. Harka duwwaa galuuf jenna. Afaan duwwaa galuuf jenna. Nu dhiise gooftaan yeroon hin darbe. Boru bakka qabante hoyyaa fitii baase hin ganda bakka akkuma duwwaa Yesuus achi bara. Yeroon dhumetti Yesuus kataaf jenna. Siyyuu laasitani maa adarga. Siyyuu hin dhumeette baran kutaa 10 baran dheedha darbe. Baran 12 fudhadhe na darbe. Baran nagada jalqabe na darbe. Amma narkaa badeera. Amma salphadheera yaadama jettu utuu tinduyin siin dhufa jedha gooftaa. Harka duwwaa bakka irraa wayii. 12tti maa yoo dhufes qurxummii maal hin taatu. Hin argamtu yoo kamiin ta'e kun waan beekamaa. Yeroon nutti darbe. Sa'aatiin nutti darbe.
Kana booddee gooftaan dhimma keenya qabu. Kana booddee gooftaan nu yaadatu. Yeroo nu itti kadhanne tureera. Yeroo nu itti yaadne tureera. Yeroo nu itti shaakanne tureera. Amma gooftaan nu dhiise labsaa jiranitti Yesuus. Ijoollee afaan buleen akkasiin jirtan garaan koo bareera. Akkasiin harka duwwaa jirtan garaan koo bareera. Ijoollee hin fiigdu homaan argannesin. Hin dhamaatu homaan argannesin. Hin joortu homaan arganne. Muuxannoo qabdu harka duwwaa jirtu. Kiyyoo qabdu harka duwwaa jirtu. Isin ergaa badee. Yeroo dhumeereetu uffata iyyuu fitii baaftaniitu hojii iyyuu dhiiftaniitu hojii sitti isin galchuun barbaadaa. Nageenya waldaan kun hojiitti isin galchuu barbaada. Harka duwwaan galtanii, afaan buleen hin galtanii, kishii duwwaan galtanii, hojiittan isin galcha. Hojiitti isin galcha. Duwwaa keessan hin goota. Isin yeroo dhumeereettanii uffata baaftanii maal gootaniitu? Teessaniitu dhiiftaniitu ani immoo isin jalqabsiisuun barbaadaa. Akka kee mirgaa ol kaasaa, akka kee mirgaa ol kaasaa, akka kee mirgaa ol kaasaa, ergaa waaqayyoo fudhadhu. Gooftaan dhiiseera itti takka nagadeera, takka baradheera, takka yaadeera. Kana booddee immoo ashkarii namaa ta'ee jiraata. Kana booddee immoo nama ta'uu hin danda'u namni jette. Takka waaqa eegeera namni jette. Kana booddee karaan ittiin nama ta'uu hin qabu namni jette. Gooftaan akkasiin jedhe. Sii mul'adheen, sii dhufee, gooftummaa koo sirratti mul'isaa jedha gooftaan. Amanuma dadhabdee. Ati cerama sana dadhabdeeti mamanu. Yaa nama harka dhiqattee dhiiftee takka namaas daawwatteetta firaas daawwatteetta hojii jalqabuun barbaada na jalqabsiisaa jettee fira keessa daawwattee waan meeqa yaalte amma cerama ishee dhiiftee jeeti. Cerama ishee dhiiftee nama ta'uun koo jaalaluma waaqayyoo miti jettee dhiiftee hin jedhu. Ulfaachuun koo milkaa'uun koo jaalaluma waaqayyoo miti hamma gooftaan dhufutti duwwaa maanii jiraadha bakka jaalaluma isaa ta'ettee dhiiftee. Otootiin du'iniin ulfina koo sirratti mul'isa jedha gooftaan. Maaliif nama nu gubaa'ee kun otootiin du'iniin hojii kee irratti ulfina koo mul'isaa jedha gooftaan. Inni gooftaadha. Yeroo dhumetti immoo namni namaan birmatu biyyaayyuu gaafa nuu bilbila maal jedhu akkaataan kee du'uu lubbuu keessa boof jedha dafii kottuu hin maaliif eegalu eegootee maal gochuu hin dandeenyu du'aa kaasuu hin dandeenyu waan ta'eef Yesuus garuu Alaazaariin yoo du'e naani yeroo mallattee tiroo jedhaa jiisaa. Luko chopo. Isai. Yo que este me lo confirma como lo. Yo no me llamo Sancho de que chajan salaste na ni rosa yo no ve. Salaste tu no yo el gamma va que lo pone a tener este no ortodoxo. Kana que voy a hacer para que la gente boani. Jesús garu me afitani salaste ni sagar. Inni sole sagar lupulis ke sabo. Goftuma ko bulisu da yero adulit. Yero na mi akata ka te disu. Yeroo namni boo'uu iyyuu dhiisee inni maantara gatee bakka waa'ee kana lammatan kaasu namni jedhu yeroo sanatti dhufee gooftuudha. Eenyuuf haa ta'u? Eenyuuf haa ta'u? Asiinis yaaltee achiin humna keessa fixxee baajata keessa fixxee yaa nama dadhabde kanattis itti namde mana kana taala jedhamu sudhattee kana achiifattees haasiraajii madhuwaa goota malee waan tokko jiru duwwaa. Simul dan dari Yesus. Amin. Mani maaf nama tadi simul dan dari Yesus. Amin. Isati ganterat, isati ifterat, isati dua terat, isati kanan nama tahu terat, isati umma yeroko fite terat. Yesus go tu masa mulis. Amin. Enyu pun disayang Yesus. Nagada enyu mati ulfina sama disayang Yesus. Dan lagi daldala enyu mati ulfina sama disayang Yesus. Tajaajila enyu din ulfina sama disayang Yesus. Isa tiifte sinja chutra beka. Amma sa tiifte tu tuta ya ti yusila bejet. Amma garu sa tiifte enjele. Kana bada sini garu deni. Sa tiifte ojira tu sana nadi bisa gadun jele. Kesa kita wande aha suma kada chuna budai. Amma ni jachayo isa tigatte tiifte enjele. Amen. Yeroo tiktar bisa tigatte enjele. Amen. Lara kita sa tigatte enjele. Amen. Isa rati Yesus goftu masa mulisa. Amen. Yeroo dumetti kan nama dhufu inni goftaadha. Amen. Kan nama dhufu du'a kan kaasu. Guyyaa afuraffaatti dhufe Alaazaar kai kan jedhe gadda gammachuutti kan geeddaru du'aa guutuutti kan geeddaru yeroo dhumetti kan nama dhufu baraka gooftaan jiru kun ta'u hin jiru goesni jedhe
nama duwwaa nama dhumee amma isin iyyuu sirriitti tolu. Amma namni tokko nama kibila garee ol dhuftanii kibila garee namni tokko dhufee marqaatootti kottumee waan birrii waan hin qabu hundumaa shantaa koos birrii na keessaa fudhatanii utuun isiniin jedhe haalleluuyaa nan dhufa rakkoo maalii jirane hedduuni. Akka jettu maal yaaddu namichi kun birrii isa akka fudhataniiru. Tokko gaafa na bira dhufu tiraanspoortii waan ittiin deemuu kennaaf. Yoo na bira dhufee na biraa nyaata. Waaqayyo maaluma irra keessa kana jettanii hin jettanii? Hin jettu moo jettani? Hin jettu maaliif? Waan dhume haaraa gootanii hojjechuun isiniif hin danda'amu waan ta'eef. Namni tokko garuu isinii bilbilee wanti naamaanii lootariin naa ba'e lafa sama taale waan ta'eef piyaasaa bina keessa beektuun isinii jedhee hoo haalleluuyaan iyyuu nama abjuudhaan waa'ee kee arginu Yesuus garuu jedhe waan abdiin isaa cite irratti amee jedhaa godhu isaanii. Waan ati dhiifte waan ati yeroo isaan darbe jettu irratti kun gabaa qabu dipaartimentii jettu haa ta'uu danda'a. Kun hojiin kun magatii qabu yeroo itti darbe waan ati jettu gaafuma tokko dhufee dhaabbateetu itti fufnee kana booddee. Dhageenya. Isa kanaan 12 duwwaadhaan ba'uuf turani. Eega boruun bakka kennu waan ta'eef 12 duwwaadhaan galuuf sagaanitti isaan immoo dhufanii meeqatti galchan? Meeqa isa abiddarratti xabbasame malee dheedhiin kan qaban duwwaa qurxummii meeqa? 153 qabame malee. 12 zeeroodhaan baasuuf kanaani Yesuus immoo dhufee 153 goolii. Guddiftee ni jettu. Dhuma kanarratti si dhufee si moosisa gooftaa. Maal jetta seexanni 12 duwwaadhaan baasuuf maa kan jetti gooftaas ladhiiftee dhufte 12 takkumaa jira Manchester takka Kristimo hin beeku. 12 zeeroodhaan galchineetti Yesuus dhufeetu isin immoo 153 galchaa jira. Ameen. 153. Moo'icha akkasiitiin xumurame atichi. Ati iyyuu galgala kana mo'uun keenyaaf guddisee ni jira. Wayyoo lapheen saba kanaa ergaa waaqayyoo irraa dhaga'ee dhufee gaafa sanitti immoo akka nama dhagaatti waan darbatee wayiitu waan jiru. Namni amanee jiru amma yommuu gubaa kana keessa kan sina jaalatu. Namni amanee jiru. Amanaa isiniif dubbanna. Ameen. Amanaa. Himee waan ati irratti mo'ame seexanni goolii natti galchite. Rakkinni goolii natti galchite. Duwwaadhaan hin ba'uuf jedha waan ati jettu. Lubbuuniif foonni kee wal keessatu jiru Yesuus dhufee si moosisaa jira. Qaata qabila. Utuu foonniif lubbuun kee wal keessa jiru dhufee dhaabbateetu hojii kaleessa zeeroodhaan moomte keessa baate hojjedhu siin jedhee dhaabbatee si moosisa Yesuus jiru. Namni akka jiru akka saraa sirratti agarsiisu. Yesuus dhufee na moosisa jedhamee. Jalaan mee guddisaati. Mee guddisaa jedhaa. Haaleluu. Waan ati mo'ameera jettu waan ati salphadheera jedhamatti waan ati jettu irratti Yesuus dhufee si moosise. Yeroo dhumetti kan namaa dhufu gooftaa malee maaltu jira boru takka. Yeroo dhumetti kan namaa dhufu. Guyyaadhaan isa usaatti jiru. Amma boruun bakka giraawwatee gaaddiiduu isaa hin mul'atu moo mul'atu? Hin mul'atu. Kanaaf qurxummiin hin baqatte moo baqattu? Hin baqatte. Yeroo itti baqachuu hin dandeenyetti hin baqatte. Yeroo itti baqachuu qabdutti Yesuus waan dhaabbatee hin baqachuu diddee jedhe. Wayyoo an keessa mirgaa kaasaa wayii laphee godhatti dhagee. Raasaa. Inni kanaan dura si baqataa ture Yesuus si dhaabbateera si qaba maal jedhee. Wayyoo. Nagada kee keessatti birriin si baqate. Jireenyi si baqate. Gaa'inni si baqate. Si baqatu kana booddee. Yesuus an si dhaabbadheera hin milkooftaa si jedha. Si dhaabbadheera hin milkoofta si jedha Yesuus. Namni keenya eessatti nu beektaa lafuma kaleessa milkoomina dhabdeetti. Biyya qayyarattee miti, iddoo qayyarattee miti, hojii qayyartee miti, istaayilii mataa muroo qayyartee miti, tiishartii qayyartee miti. Akkuma kaleessa jirtutti lammadee fi nogoriitti gaatte gaafa hojii keetti fuftu Yesuus waan dhaabateef waan kanaan dura silkaa miliqaa ture sii qaba maayii. Yeroo dhumetti nama dhufa Yesuus. Bishaan gee dareeraa. Ayi galaana sana keessatti qurxummiin jiru sagamaa dhaqaa Yesuus. Galaanichi maaloo isuma sana hinaa. Isuma sana. Ayi kiyyoo keessan kanaan lolaachisaa dhaawatee kiyyoo kan biraa qayyaa jira. Kiyyoo maaloo isuma sana. Isin muuxannoo qabda waan ta'eef nama muuxannoo qabu fidaa jedha Yesuus. Kiyyoo jarrismaan isuma sana maaltu ta'e Yesuustu dhaabbate dhufe. Hima dhaabbate bakka. Laaraa. Hima dhaabbate. Isinii dhaabbadheeraatti fufa.
Isinin abbadeera hin milkooftuu itti fufa. Yeroo dhumetti dhufe. Si dhaabbatee itti si haafufsiisu. Yaa namaa kun qofatti darbee jettu jabaa gooftaa soomana. Waaqni kee gooftaa. Waaqa isa yeroo dhumetti dhufuudha yeroo namni galuudhaaf hojii dhiisee hojii dhaabe. Ofumaa rakkatamaa bara isaa miti waan namni si jedhalee jira. Ati bakka hojii dhattee hojjettaa namni waan si jedhalee jira. Eeyyee hojii dhadhee hojjetu kana booddeessu si dhaabbateera. Inni gooftaa yeroo dhumetti kan namaa dhufu. Inni lammaffaan utuu namni itti himate rakkoo namaa kan beeku ni gooftaa. Lakkoofsa shan akka jedhan Yesuus yommus ijoollee qurxummii oo biraa qabdu lakkoofsa qurxummii kan beekaa namitti dheeraa indaa'u itti fagoo ture inni qarqara galaana bukkee dhaabbatee dhaabbate isaanoo achi jiru akka warra tiisee nama isheen fudhattee dhuftee bakka nama waan tullee miti Yesuus immoo isaan achi jiru inni eessa dhaabbata as dhaabbata indaa'u Yesuusin akka ta'e barreedha miti lafa silaatti utuu namni tokko dhaqee itti himin Petros akka isaan qurxummii qabutti tokkoffaa akka isaan ta'an beekamu beeku. Achi waame waan ta'eef beeka. Kanaaf Petros kan guutuu achi godhanii qurxummii qaban jedhee Yesuus yaaduun isaa ol wanti bu'u waaqa waan ta'eef maaliif eksperiyaansi diida Petros waan kan isas achi waame waan ta'eef. Halkan guutuu achi godhe gaafuma dhufu lakkaanni yeroo isin halkan guutuu hunkuramtu Yesuus beeka lakkaa. Booruu yeroo isaan hin danda'amu jedhutti dhaqee gooftummaa koo mul'isa jedhe malee yeroo isaan qorra dhuganii wayyoo ijoollee takka duwwaa gallaa wayyoo salphan yeroo isaan lakkaa beekaa amma ni nama dhiphatu beekaayi amma nama waggaa 3 waggaa 4 waggaa 10 akkasumatti lafa duwwaa keessa deemu beekaa ammanni beekaa Yesuus wayyoo namni dhaabboleetti sana garguuti tamas beekaa Yesuus nabbade yeroo namni afaan bulituun baafate dhaga bubbulu beekaa Yesuus gaafa namni waan boqodhan waan afaanitti haxaatan dhabe gaafa namni waan kopheellee miillatti keeyatan dhabe gaafa namni rakkatu Yesuus beeka. Tajaajiltoota tokko yeroo tokko tajaajiltoota arganii baay'ee rakkatee tajaajiltoota waan guutaan isaan dhageenyatti fakkaate. Achuma wangeelaa tokkooni ani na jalaa dideeraa afaan kee beeka yoo ta'e maalatti na himee bakka Yesuus jadi anak di daerah abang kita gak ada hantu kotor lakin beka yeroo sana kan guutuu dhamaanii dadhaban akka booroon baqa keessa beeka eega lafa baree qurxummii qabamoo kan dandeenyes beeka akka isaan qurxummii qabnes beeka dhufee xiqqii dhaabateetu ijoollee nyenna waa qurxummii qabdanii heera qaamna waaqayyoo magaalaa jedhamiti maal jedhan hin qabnu halkan guutuu dhamaa bulle yoo nagaraa isaanii keessatti barreeffame yoo ta'e ayi gooftaa dhufuun ka'ee ganoollee gooftaa akka ta'e isin barreef malee eega dhufuun ka'ee nolletu isaatii masagalfaa keessa ni dhufte silaa waan tokko goota haa goota dha malee boruun bareera waan jedhu fakkaatu tu dhufuun ka'ee nollee caa keessa tu dhufte amma boruun baqa qeera maannuu goota maal gochuus nu gaafatta gooftaa akka ta'e hin barreef malee utuu namni itti himate rakkoo namaa kan beeku ni gooftaadha. Qurxummii rakkoo isaanii waan kan biraa miti. Ijoollee surree qabduun jenne rakkoo surree miti yeroo sanatti rakkoo malee.